በጣም የሞት አክል ነው የሚሰማኝ በእውነት ሀይሚን ተለይቼ ስሄድ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚሰማኝ። እኔ በሚሄድበት ሁሉ ብትሄድ ደስ ይለኛል፣ ግን ደግሞ እሷን ማድከም ነው የሚመስለኝ። እርጉዝ አይደለች ነ ይስ የኔ ጠንበለል የኔ ቆንጆ የኔ ድንቡሽቡሽ ይባት እስኪ ተንደባሽባሻ ነ ጉጫ ዚጋ እኔና አንቺ ማለ የሆነ ነገር ትንሽ እንኳን የሚያራርቀን ነገር ሲፈጠር ምን አይነት ስሜት ውስጥ እንደምትገቢ እኔ ምን አይነት ስሜት ውስጥ እንደምገባ አውቀዋለሁ። ችግር አለ ምንድነው በምታቀርቢ የሆነ ነገር ሲኖር ነው እንደዚህ እግዚአብሔርን በቃ ችግር አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርክፉኔ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? እንለያየ አራት ለያዩ መቼም አይሆንበት አይሆንም። ሽማግሌ ልትልኩ ነው እንዴ? ዋው 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 ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። በርቱ በርቱ። ጠላታችሁን ለያየ እንጂ እናንተ አትለያዩ መቼም። ልትሄዱ ነው? ሽማግሌ ልትልክ ነው? ፖፖ ሆይ ሀይሜ ስትሄድ ደግሞ ይበላሻል ወይ? አይበላሽም፣ መቼም አይበላሽም። ደስተኛ ትሆናላችሁ ሁለቱም። መልካም ጉዞ፣ መልካም መልካም። ሩኩ ይሄ ነው። በአንድ ቅርራት ተደርገ የሆነ ነገር ሲኖር ነው እንደዚህ ምትል። ይህንን ቪዲዮ የምሰራው ለአንቺም ለእኔም ለቤተሰብም ስትናፍቂኝ እንዳይሽል። አይሆንም አይሆንም። ስሄድ ማለት ልትሄድ ነው። መጨረሻው የሚያምር በጣም ደስ የሚል ነገር ግን ደግሞ አሁን መስዋዕትና የሚያስከፍለኝ ከአንቺ ሊያደርግ የሚችል ሀይሚ ብዙ ነገር ሊበላሹ ይችላሉ። አሁን ከኢትዮጵያም ውጭ ቢሆን የሆነ ነገርም ቢሆን አስፈላጊ ነገር ቢገጥመኝ እንደዚህ አይነት ነገሮች ቦታ ላይ መረዳት ያለብሽ ይመስለኛል። ዋው ብሩኬን ጋማ ጃርሶሪ ኤርጉፍ ዴማ ፈካታ ገረብያ ገረፊንፊኔራ ገረብያ ዴሜ ጃርሶሊ ኤርገችው ፈካታ ሀይሜ የሆነ ፋነረ ዴምቴሞ ነጀላ ተባላሻ ጀቻ ጅራ ጀቹዳ egaa jaarsolii ergachuuf egaa gara tidaarii galuu fakkaata. Wow sinaa qannaasisu siniifaa tasa kaaka'u hundumtuu siniin jennaa dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko namatti tola. Akkas wayya taa'anii ija keessa wal ilaaluu gamaa taa'anii ija keessa wal ilaaluu irraa kana wayya taabbaatu sakkasii wayya bubbo. Amma yoomitti teessee hasaabda akkam godha mataa si nyaata. Amma yoomitti murtoo bareedaa murteessite amma gaa dubbachuuf. Waaw ሀይሜ የሆነ ጅኒን deemte na jala tabalaasha'uu danda'a wanta deemuuf jedha. Isheen immoo waan tokko isu qaalii sii gala akkas jalaan tabalaashuufni jechaa jirti. Sodaatee jira yoofaan isheen akka teessu barbaade silaansa mana isheen immoo taa'uu si faana qeemmaatii illee dubbisa malee jechaa jirti. Lama taanii waluma faana irra deemuu jiru gabiyya isaanii. Si biraan hafu jettee hedduma fe'eyyoo ta'e. Garuu kana boodatti yoo ani ol ka'e nan deeman jedhu si faana deeman jedhiin boodumaafuu mana kee waan hundaa na jajjabeessitee anaatiin mana kee keessatti akkati yaadduu barbaada malee akkuma ani quxureen ani ol ka'uun ol ka'ee si faana deeman jedhiin jechaa jira. Gorsaa jira. Lillabbaa koo si biraan hafu jettee jirti. Ani immoo yoo isheen faanatte wanta yaade sun na jalaantinii ta'a jedhee sodaatee jira. Abshir አይዞክ ብሩኬ ምንም አይሆንም። ምንም አይበላሽም መቼም። አሳልፈናል የማይረሱ የደስታ ጊዜ አዲስ ሆነብኝ ወዶ ምሌት ክፉ ትካዜ። ሰላም ማለት ትንሽ ቢዚ የሚያደርጉኝ ነገሮች ሊበዙ ይችላል እና እንደዛ ከሆነ ከኔ ጋር የምትሄድም ከሆነ ወደ እናንተ ጋር ለመድረስ የቻልኩትን ሁሉ አደርጋለሁ። የሌለኝን ኃይል ሁሉ አውጥቼ የቻልኩትን ሁሉ ነገር አደርጋለሁኝ እና ከዚህ በፊት ህይወታችንም እየበጠበጠ ያሉትን ነገሮች ምናምን ፈጣሪ ብሎ ለማስተካከል እሞክራለሁኝ። ልቦና ከሰጠኝ ጥሩ ፊድባክ ካለኝ ሁሉንም ነገሮች ለማስተካከል እሞክራለሁኝ።
ድጋሚ እኔና ቅመሜል ጋር የሆነ ነገር ተፈጥሮ ምናምን እንዲበጠበጥ አልፈልግም። ሁሉም ነገር ሰላም እንዲሆን ነው የምፈልገው እና እኔ በሚሄድበት ሁሉ ብትሄድ ደስ ይለኛል። ግን ደግሞ እሷን ማድከም ነው የሚመስለኝ። እርጉዝ አይደለች፣ የአራት ልጆች እናት አይደለች። እንድትደከምብኝ አልፈልግም። warra jireenya keenya keessan nu galanii jireenya keenya nu jeeqaa jiranii isaaniin akka of keessaa baasnee jireenya keenya itti fufnu barbaada. Kana biraan immoo tona faana deemtillee dasdinnaa jedha ishee sin dadhabsiisu. Jecha jira jaarsolii gara maatiitti jaarsolii ergachuuf egaa dubbii fixatanii jireenya isaanii itti fufuu fi baay'ee tokko namatti tola. Wow itti muddaa dhugaa dubbachuu fi akkasii wayyaa amma yoomitti akkasiin jaalalumaan mana tokko keessa galanii ammallee akkuma duraati jechuudha. Maaliif jidduu isaanii namni galee isaan baxabbaxuun dhiisu. Ammayyuu waan meeqa jira hillikkiitiin xiiqiitiin mana tokko keessa waliin galanii jiraatu malee ammallee namni isaan biraan hafnee jechuudha. Maaliif immoo inni immoo kanarraa seera guuttatanii seeraatiin akka maatiin kennite abbaa manaa haadha abbaa warraa akka ta'anii fi isaas takaakaluu fi gara buttaa jaraa guuzoo buttaa jaraa kamtu buttaa jaraa jechaa jira burukeeni. Haimeenis waluma faanarra jechuudha maasilaa achuma fachii mana yoo ta'e maal abbaa isaati. Garuu iddiloomtaniitu isin dhugaa dubbachuuf. Bakka tokko mangadaa tokkorra ollaadha jechuudha. Yoo waliin finfinnee deemanillee wal rakkatanii yoo achii gadi dhufanillee hin rakkatanii jecha argitanii dhugaa rabbii hiddilenya hixaa qabdu lamaan keessanuu hixaa bareedaa sinii kenneerra. Amma dhumaatti siniif haa bareechu malee dhugaa dubbachuu fi kanaafuu amma yoomitti mana keessa tokko keessa teessanii amma yoomitti namni hin sobdii hin sobaa akkas jedhee sin waqqasa nyaata dhiistanii eddee ta'ee tidaarii keessan keessa galuu bareedaadha. Pubbuun yoo argitanii qurxanyaadha dhugaa dubbachuuf waan godherraa waan duubatti hin seesne waan dubbaterraa waan duubatti hin jennedha yeroo hunda jechuudha. Haasaatiin otoo hin ta'in gochaatiin nama agarsiisudha jechuudha. Nama immoo kabaja qabu dubartiifis. Nama haadha isaa kabaju deebee immoo isa xinnaa isa guddaas jaalalleessaas kabajaatiin kabajaa isheetiin akkasitti mana tokko keessa waliin jiraata. Amma immoo kanarra immoo wanti yeroorraa walitti nu buusu wanta hin dhibnee fi as takaakallee bakka tokkotti goonee keessaa baanaa jechaa jira. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama gammachiisa. Akka kanaa wayyaa gaaffiin kun waggaa tokko muduudha jechuudhaan uummanni gaafate. Maaliif qalabatiiniitu maaf qalabatiiniitu yeroo hunda jaalalamaaf hin dhiyeessitu jechaa turanii warri gaafachaa turan jechuudha. Egaa yerootti illee qalabatiin illee jecha uummata guutee qalabatii sitti dhaatee jechuudha. Amma immoo maaliif jaarsan ergituu gaaffiin jechuudha. Isa sanas immoo milkeessuuf deemaa jira. Jabaadha sukkaarota jabaadha itti muddaa dhugaa baay'ee tokko na gammachiise dhugaa rabbii. Amma inni garuu itti himne yoo dhaxxina jalaatii tabalaashaa cinqii keessa jira baay'ee tokko namatti tola dhugaa dubbachuufi. Waan tokko iyyuu hin jiru waan si jalaa tabalaashaa iyyuu milkootanii gammachuutiin deebitanii dhuftu. Jabaadhaa abshiraa siniin jennaa dhugaa dubbachuu fi waan baay'ee namatti tolu waan baay'ee nama gammachiisu. Jaalalli eddee jaalalli wal bira jiraatte eddee jaalalli akka kanatti jiraate ifaan bilisa godhatanii wanti nama gammachiisu hin jiru jechuudha. Ifaan bilisaatiin seeraatiin yoo godhatanii gammachuun kanaarraa ol dabalaa fi jechuudha. Isaafis isheefis ishee nama argitaniittu barana gizee parankii irratti hojjete otoo maatii koo jaarsummaatti hin ergi maatiin koo otoo si kennan jedhiin akkamiin na wajjiniin jireenya bultii barbaada si faana bula jennaan akkamiin na wajjiniin bula jettee bo'aa turte jechuudha dhugaa seete. Kanaafuu anillee kabajaan qaba. Ani akka namni qalabatiitti dhaatee awwaal faana jiraatu baay'eetu jira. Ani mosa sana miti. Ani maatii koofis kabajaa qaba. Ofii koos kabajaa kon eeggadha kan isheen jettee boossee jechuudha. Kanaan dura
na adaba na gorsa har'ammoo waan akka kanaa akkamiin wajjiniin bullanaan jedha jetteeti kan isheen boose gaafa duraa jechuudha. Har'ammoo kun waan hundiyyuu dhumee burkeen egaa murtoorra ga'ee jira. Maatii isaa bira deemee gara maatii isheetti egaa shomaagillee ergatee sii kennineerra intala keenya yoo jedhanii gammachuutiin gara Finfinneetti deebee haadha manaasaa wajjiniin haadha manaadha. Jaalallee hojjettu ishee faana hojjettu jedhu gizee tokko namoonni haamilee cabsoo jedhaniiti. Ishee faana hojjettu fiqiranyaa keelleen jedhanii bara. Ishee faana hojjettu jedhu yeroo hunda jechuudha. Isa tuquuf. Garuu immoo inni sun darbeeraa jedheen yeroon suni darbeera yeroon akkasii sun kan inni jedhee jechuudha. Kanaafuu jabaadha itti muddaa bakka deemanitti milkaa'aa siniin jenna. Milkaa'aatii nagaatiin ol deebi'aa sinillee gammachuutiin jechuudha. Yaa salaam yaa rabbi kun yoo milaata sargee. Yoo ilaata gama guddi jira shirri guddiidha malee waa qoqobbeessu jira waa akkasiiga amma jidduutti viidiyoon uga gadhiisa achiin hin badiin haga achi geenya jettanii yaa salaam. ሜቢ እንትን ልትሉ ይችላላችሁ። አሁን አንዳንድ ሜቢ ላትረዱኝ ከቻላችሁ በቃ ዝም ብለህ ተነስተህ ትሄዳለህ አንተ ቀውስ ክሪዝ ምናምን ትሉ እንችላላችሁ እና ምንም ማድረግ ስለማልችል ነው። ህይወት እንዲህ ናት በቃ። ሃይሚ ነያንዴ ሊሄን ነው የቹ ፊጋ እንገራት በቃ ይሻላል ኤክስፔክት አታደርገውም ግን ምንም ማድረግ አልችልም። ይሻላል እሷን ለማስደስ ባንዴም በቅርብ አታርጊ። ምንድን ነው ጨነቀኝ ጠበበኝ ከጭነቅሽ በቅርብሽ አንድ ተንፍሽሽ ትንፋሽ ውሰድ ምን ይመስልሽ? አትፍሪሽ። እንትን ላደርግ ነው እኔ ምንም ማድረግ ግዴታ ማድረግ ያለብኝ ነገር አለ። ቀልድ ምናምን አይደለም ሌላ ጊዜ ቀልድም ነው ምናምን እያልኩኝ አድርጌዋለሁ ሞክሬዋለሁ እና ካሜራ ይይዛን ምናምን ሌላ ሀገር ልሄድ ነው ምናምን እያልኩሽ። እሺ አሁን ምን ተፈጠረ ታዲያ? አይ ምንም አልተፈጠረም፣ ኖርማል ነው። ግን አሁን ይሄንን ቪዲዮ የምሰራው ለአንቺም ለእኔም አይ ነጋን ደማ ነጋን ገላ ሙጫን ጨነቂን ብሩኬ ሙጫን ጨነቂን ጀዲን ፉዱ ደም አጠማት ይሄ ዱብስታ ደብቱ አትለ አቹማ ደም ተንተቴፍ ፉዲ ደም አጠ ማቲ ያደ ጅራ አቀን ዱብሳ ሲንጀት ተንተቴፍ አጠ ዱብስታ ደብቱ bareedaadha. Waaw eessa argaman akkasi sodaatti jirti na cannaqiti isa deema jennaan waan biyyaa bahu seete wayiinuma waan bakka biraa deemu seete cinniq nifaasii fudhuu jechaa jira Sumayyoo nafasi jedha miskiina wallahi waan deema jennaan hin deemne shiqaaqee shaanxaa kee qopheeffadhu jennaan maddi lanxas goote yaa salaam يا جلال كنا جلال ስትናፍቂኝ እንዳይሽ ስትናፍቅ እንዳይሽ ምን ቪዲዮን ስኖቹ መደምተኒ ቪዲዮ ወራባን ጅርተኒ ጀቻ የወከስተ ነጋና ቀማሉማፉ ሚልካ ስና ሚልከሱ አይዞ ብሩኬ አብሽር ጀነቀሚ milkoota kanarratti immoo haimeen jajjabeessuu qabdi malee akkasumtini jechuun qabdu maal jechuuf wayin hin ta'uu jettee haala yoo qayyaratte achi geessee jechuufidha miti ማለት ነው አብረን አይደለም እንዴ እኮ ስናፍቀኝ ለምን ቪዲዮ ታያለ እኔን አታየኝም እንዴ በላው የሆነ ያደ ቪዲዮ ከነዳልተ ጀዴ ነው በኋላም ሰሂድ በደንብ እንዳይሽ ሰሂድ ማለት የት ልትሄድ ነው ተናገራ እንደዚህ አይነት ቀልድ አይመችም እውነት ነው ኖርማል እኮ ነው አይደል? ምን ያስጨንቀኛል? ምንም ኖርማል አይደለም እንዴ እንደዛ የሚባል ነገር የለም። እሺ አሁን ለሶስት ቀን ብሄድ እኮ እኔ እኮ የምጨነቀው ለአንቺ ብዬ እኮ እንዳይደብርሽ ብዬ። ለምንድን ነው የማይደብረኝ? ልሄድ ነው እያልከኝ አይደል እኮ በጣም መጨረሻው የሚያምር በጣም ደስ የሚል ነገር ግን ደግሞ አሁን መስዋዕትና
boodatti nama gammachiisudha. Amma garuu masoo'annetti na qaffashiisaa jechaa jira. Egaa ganaa dhaqanii qopheessuu waa gochuun as gochuun qallaa deemte egaa waan hundaa dura as takkaakkalamee hundaa godhameeti. Akka baalii isaaniitti waan baay'eetu jira. Akka waan baay'ee jira jechuudha. Yaa salaaf gadaa isa hojjetamee inni godhameeti deebi'uu barbaada fakkaata. Garuu nu gammachiisudha jedhee hiikuu fi didee isheen akka hiikuu fi barbaadde inni garuu ninnee fi akkuma yoo qopheeffadhuutiin deemna jedhe lafumaa ka'atee jettee jirti. Lafa ka'ee ton ta'in itti yaadee deemaa jira inni garuu isheetti deemu malee. Nagaan deemaa viidiyoon koo kana fakkaatti naggeeffatu.